harka fuuni daawwattootaa fi hordoftoota Adaamaatu hunda keessanuu bakka jirtaniin nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha guyyaa har'aan tanaa naannoon Oromiyaa guututti harka qeerroo keessa jiraachuu fi akkasumallee mootummaan biyya gaggeessaa jiru kan mootummaan Itoophiyaadha. Naannoo Oromiyaa keessatti waan ta'aa jiru akka quban qabnee fi guyyaa har'aan tanaa guutuu sochiin konkolaachisummaa yookaan geejjiba akka hin jirree fi akkasumallee naannoo Oromiyaa keessan magaalarraa magaalatti deemuu akka hin dandeenye fi ummanni keenya makiinaa lagachuudha yaabbachuu dhiisee bakkarraa bakka socho'ullee lakkisee akkasumallee bakka jireenya isaaniitti mana isaanii deebi'anii taa'aa jiraachuun mootummaa kanatti yaaddoo uumee jira. Muummeen ministeera Dr. Abiy fi warra bilchaginnaadha guyyaa har'aan tana yaaddoo guddaa fi akkasumallee muddama guddaa keessa galanii akka jiran himamee jira. Waraanni humna addaa Oromiyaa jedhamu kun humni ministeera Dr. Abiy ummata keenya bobbaasee ummataan fixaa tureef akkasumallee ummataan sodaachisaa tureef amma immoo bakka jirurraa socho'uu dadhabee gandootaa fi akkasumallee bakkeewwan adda addaa karaa gubbatti danqamee hafee jira. Qeerroon immoo gama kaaniin konkolaataa seera qeerroo cabsee deemu tarkaanfii fudhachuun jalqabee jira. Yeroo ammaa tana Oromiyaa keessa konkolaataawwan jedhamu deema akka hin jirre akkasumallee guututti daandiin martu cufamee daandiin gurguddaan gara magaalaa Finfinnee geessu martinuu cufamee magaalaan Finfinnee hudhaa qabamtee akka jirtutu himamee jira. Haa ta'u malee lagannaa geejjibaa kun sochiin ogora geejjibaa kun kan yeroo dheeraatiif turuu ta'uu isaatiif ergaa beekame booddee immoo muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed fi warra nafxanyaadha gama guddaa keessan walgahii gubbaa akka jiran dhagahamee jira. Lagannaan geejjibaa yookaan warri geejjibaa kan ammaan tana kaayame kun umrii isaa dheeraa ta'uu fi yeroo inni qabu akkan addaan beekamni muddama jabaa keessa galanii jiru. Daandii gurguddaa magaalaa Finfinnee irraa gara Mooyyaalee deemu kan sabaaf sablammoota keessa bahuu fi akkasumallee gana kaamiin magaalaa Finfinnee irraa gama Oromiyaatti kan deemu kan gara Jibuutiitti kan geessu fi akkasumallee biyyoota ollaatti kan qaxxaamursi martinuu cufatee akka jiru akkasumallee daandiileen gurguddaan afran magaalaa Finfinnee seera martinuu cufamanii magaalaan Finfinnee hudhaan qabamtee akka jirtu dhagahamaa jira. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed fi akkasumallee kaabineen paartii bilchaginnaa kan naannoo Oromiyaa gochaa jiran Oromiyaa keessatti waan ta'aa jiruu fi akkasumallee Oromiyaa keessallee qeerroo hojjechaa jiru guyyaa har'aan tanaa waan tokkollee akka quban qabneetu dhagahamee jira. Waraanni isaan bobbaasanis hojii itti argaman gubbaa osoo hin gahin karatti danqamanii hafanii jiru. Amma immoo isaan waan godhan dhabuudhaan walgahii dhoksaadhaan gaggeeffachaa jiru. Guyyaa har'aan tana magaalaa Adaamaatti walgahii dhoksaa paartiin bilchaginnaatiif taa'aa jiru. Gama kaaniin immoo obbo Taayyee Danda'aa kan qeerrootti dhaadachuudhaan qeerroon diigamtee jirti adda facaafnee jirra. Qeerroon kan hafte immoo qeerroo paartii badhaadhinaa qofa kan jechuun dhaadachaa ture. Qeerroon ammaan tana eessa jirta as ba'e jechuudhaan gaafachaa jira. Obbo Taayyee Danda'aa halkanii fi guyyaa qeerroodhaa fi Jawaar gubbatti dhaadachaa ture ammoo achi buutee tahee jira. Haa ta'u malee kanaan dura Taayyee Danda'aatiif akkasumallee hooggantoonni paartii bilchaginnaa dhakaa fuula feesbuukii halkanii fi guyyaa iyyuudhaa fi kijibuudhaan beekamu martinuu achi buutee ta'anii dhokatanii jiru. Qeerroon bakkeewwan adda addaatti keessattuu Shawaa fi Jimmaa akkasumallee naannoo Finfinnee Arsii fi gama kaan immoo Harargee lamaanii fi lixa Oromiyaatii fi akkasumallee kaabaa fi kibbattillee uummanni dhaga'uudhaan daandii isaanii cufatanii nagaan taa'aa jiru. Waraanni isaan keessa jiru waraana humna adda Oromiyaatii fi makalaakiyaa sochiin tokkollee waan hin jirreef jecha mootummaan uummatallee to'achuu fi akkasumallee uummanni waan keessa jirullee quba hin qabu. Qeerroon Oromiyaadha ammoo bakka jiran mayaafuu bahaa fi dhiyaatti kaabaa fi kibbatti wal adeeffachuudhaan sochii isaaniitti gochuudhaan yeroo ministeera Dr. Abiy hokkee qabanii hudhanii jiru. Kanumaan wal qabate immoo guyyaa kaleessa warra nafxanyaa magaalaa Finfinnee keessattis dhiichisaa oolanii jiru. Waa'ee laga Abbayyaa wajjin wal qabatee gammachuu isaanii ibsachuudhaaf kan baha warra nafxanyaadha. Alaabaa Lumuuxii Minilik miyyee qabachuudhaan Oromoon Finfinnee gallakkisuu qaba. Abbayyaa irraa gammannee Finfinnee irraas gammachuu argachuu qabna. Uummanni Oromoodhaa gama biraatiin nu qaban jechuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti dhaadannoo adda addaa dhageessaa turan. Haa ta'u malee magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatiin taate keessatti guyyaa kaleessa warri nafxanyaadha Oromoon as keessaa bahuu qaba kan jechuudhaan dhaadachaa ture. Osoo Finfinnee yookaan shaggar abbaa qabdu akka waan abbaa hin qabne fakkeessuudhaan Oromoon as keessa jiraatu as keessaa bahee gama Booranaa deemuu qaba jechuudhaan dhaadannoo adda addaa dhageessaa turanii. Gama kaan immoo alaabaa Minilik Lumuuxii san qabatanii waan seeraan dhoorkaatii fi akkasumallee mootummaan arguun barbaanne qabatanii mootummaan ammoo waan arguun barbaanne sanillee isa cinaa dhaabbatee gargaaree guyyaa kaleessaa uummata Oromoo gubbatti dhiichisaa oolanii. Gama kaaniin ammoo
guyyaa kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti gamaa galgalaatti artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu qaba jechuudhaan dhiichisaa turanii. haa ta'u malee muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed warra nafxanyaa cinaa dhaabbachuudhaan Oromoo ajjeesachuudhaan dhiiga artiist Haacaaluu Hundeessaa awwaalee ture. amma yeroo kanatti ilmaan nafxanyoota magaalaa Finfinnee keessatti hiriira bayanii dhiichisuudhaan artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame Jawaaris ajjeefamuu qaba jechuudhaan dhiichisaa jiru. haa ta'u malee muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed warra soddaa isaan dhoksuudhaaf jecha artiist Haacaaluu Hundeessaa urgeessaan ajjeesan immoo artiist Haacaaluu Hundeessaa waraana uummata Oromoo kan mooraa qabsoo deebisee ture. amma moonni dhoksatu martinuu jalaa gabbaate warra nafxanyaadha artiist Haacaaluu akka ajjeessanis ragaa ofirratti bahaa jiru. Qeerroon Oromoodha immoo Itoophiyaa artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefte xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar mana hidhaa qabbanaa dukkana jala galchitee nuuf hin taasichuudhaan murteeffattee jirti. Itoophiyaan artiistota Oromoo hayyoota Oromoo hiituu biyya teenyaaf jechuudhaan qeerroon Oromoo jala murteessanii naannoo isaanii keessa wanni takkallee akka hin sochoone gochuudhaan naannoo isaanii dhuunfatanii jiru. muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed fi warri paartii biltsiginnaa kan halkanii fi guyyaa sooshaal miidiyaa gubbatti dhaadachuu fi akkasumallee TV isaanii gubbatti iyyuudhaan akka waan Oromiyaan isaan harka jirtuu fi qeerroon hin jirre fakkeessanii walal adda addaa gaggeessaa turan. ammoo qeerroon guyyaa har'aan tana Oromiyaan guutummaan guututti to'ate waan akkasii ittiin agarsiisee jira. Oromiyaa harka mootummaa nafxanyaa keessaa kuttee qeerroon baaftee jirti. sa'aatii kanatti ammoo Oromiyaa kan harka qabu qeerroo fi uummata Oromoo qofa. muummeen ministeera Dr. Abiy Dr. Ahmed fi warra nafxanyaallee kan uummata keenya gubbatti olola adda addaa gaggeessaa turan yeroo kanatti naannoo Oromiyaa keessa waan tokkollee sochii akka hin dandeenyee fi akkasumallee tarkaanfii tokkollee fudhachuu akka hin dandeenyeef qeerroon gootee itti agarsiistee jirti. kana booddee Itoophiyaan Oromoon kabajnee fi hayyoota Oromoon kabajnee Itoophiyaa nagaan jiraatu mitechuudhaan uummanni keenya daandii isaanii cufanii magaalaa Finfinnee kokkee qabuudhaan masaaraa mootummaa keessaa immoo nafxanyootaa fi paartii biltsiginnaa kan naannoo Oromiyaa hundaachisaa jirtu. yeroo kanatti ammoo paartii biltsiginnaa biyya gaggeessaa jiru masaaraa mootummaa keessatti wal nyaachaa kaan ammoo magaalaa adda addaa dha'uudhaan uummata afaan Oromoo afaan jaanjessuudhaan diraamaa hojjechaa jiru. kaleessa diraamaa adda addaa hojjechaa turanii diraamaan isaaniittis jalaa fashalaa'ee ture. guyyaa wixataa har'aan kana daandii qulqulleessuu gubbatti uummanni akka bobba'uu fi waraanni isaanillee achirratti argame nama kaan immoo qeerrota hojii qulqullinaa bobba'e jechuudhaan namoota muraasa mallaqaa walitti qabanii hojiitti bobbaasuudhaaf yaalanii jalaafee jira. ammaan tana kaabinoonni paartii biltsiginnaa kan halkaniif guyyaa sooshaal miidiyaa gubbatti hin beekaman kanneen akka Addisuu Araggaatii fi akkasuma Taayyee Danda'aa dhokatanii magaalaa Adaamaa keessa walgahii dhoksaa gaggeeffachaa jiraachuu isaanii dhagahamee jira. qeerroon Oromoodhaa ammoo kan yeroo tokko qabe akka gad lakkifneef waan beekan jecha muddama jabaa keessa galanii jiru. obbo Taayyee Danda'aatii fi Addisuu Araggaa qeerroo wanti jedhamu hin jiru. qeerroon deegamte jechuudhaan torbee kana keessa dhaadachaa kan turan immoo qeerroon jaaramuu tagarsiisteerti. Oromoon martinuu tokko ta'ee gaafii dhiyaa kaabaaf kibbatti wal dhagee yeroo kanatti biltsiginnaa kokkee qabee naannoo Oromiyaa keessan akka hin jenneef akka hin socheenes godhee jira. waraanni isaallee injifatanii naannoo Oromiyaa keessatti erganii jiru. bakkeewwan takka immoo humni waraana mootummaatii fi akkasuma abbootiin gadaa ambulaansii qabatanii qeerroo doorsisuuf akkasumallee akka karaan banamaaf gochaa turan. Sammaraayyuu jalaa fashaleessanii qeerroon ambulaansiis akka hin dabarre dhoorgaa jiraachuun dhagahamee jira. konkolaataa bakkeewwan adda addaa daandii gurguddaa gubbaa deemu bottee gaaziidhaa bakka adda addaatti dhaabuudhaan kan seera cabses tarkaanfii irra fudhachaa jiraachuun qeerroon beeksiftee jirti. abbootii qabeenya Oromootiif akkasumallee akka guutuu biyyaatti qeerroon guyyaa kaleessaa kan dhaamsa dabarse guyyaan har'aan tanaa konkolaatota seera cabsan gubbatti tarkaanfii fudhachuunis itti fufee jira. muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed kanatti Oromiyaa keessatti waan tokkollee qabachuu fi waan tokkos gochuu dadhabanii jiru. masaraa mootummaa keessaa walitti gungumuu fi akkasumallee magaalaa Adaamaa keessatti walgahii dhoksaa gaggeeffachuu malee waan tokkollee waan gochuu danda'an hin qabani.